Maaliif mee maalidhaaf akkana yeloo kana uffatanii Jawaar Mohammad sanii fi maqaan uummata Oromoo nuti wayyaa huccuu kaayyachuu yoo ifooda nu deebiste arrallee borullee ifooda nu deebiste saniifuu Jawaar Mohammad duraanuu girrisaa nuun jettani akka girrisaan risaa taane dhufnee isin harkaa fuunaa isin harkaa fuudhuuf teenya arraas borus manni hidhaan nu leenjisa malee ifooda nu deebisu arraas borus feetu tu'i feetu jiraadhu ati jiraa duraanuu tuutee irra kaayyannee jiraatu waan nu gootu qabdu nuutullee waan takka nu gootu ifoodanlee nu deebinu injifannoo. Mee maaltu isinitti dhagama halluu yeloo kan uffatanii yoo deeggarsa Jawaariif agarsiiftan? Gammachuun nu mul'ata isin wajjin jirra. Sammuu isin bari jira. Qaamaa fi qalbiin isin. Maal haganuma guutuu qarxaasiin isin ittiin jimaa gurgurtanillee yeloo uffanni keessa yeloo. Hundi keenya yeloo. Kuni fooda nu deebitu irraas borisni hidhaanaa reetaa qoraasuma dhiiraa. Manni hidhaa mana dhiiraati. Mee ati akka qabsooftuu jabduu sanitti maal irraa dubbatta waan Jawaar kana maaltu si dhagama? Jawaar Oromoodhaaf nama akkamiiti akkamitti laata? Teessuma isaatii fidhame. Teessuma isaatii fidhame waan haqa dubbateef jecha hayni waan Itoophiyaa keessa hin jirre jecha fidhame laakiin haqa san qawween mirkaneessinaa qawween mirkaneessuuf teenyarrallee borullee. Mee ati hoo yaada kennachuu barbaadda? Waan takkan jiru sodaatu. Akkana miidhagdee alaabaan faayamtee halluu yeloodhaan yeroo hayyee hedduu galatoomaa deeggarsa Jawaariif eenyullee ni kennaa. Namni Jawaar Mohammad akka hidhaa irraa hin baane fedhu hin jiru. Nu hunduu Jawaar wajji jirra. Ilmaan Oromoo addunyaa guutuu irra jiran guutuun isaanii Jawaar wajji dhaabatanii qabsoon mooyannee jirra boo. Wanni marwinuu jiru mooyanneerra. Guyyaa har'aa akkuma beekamu hayyoonni Oromoo akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa mana murtii dhiyaachuun isaanii ni beekama. Sababuma saniin ilmaan Oromoo qaqqaalii nama 90 ol walitti qabanii gaazexeessitoota OMN warra turan mana hidhaatiitti oofanii jiranii. Hayyuun keenya Jawaar Mohammad illee guyyaa har'aallee seenaa addaa hojjetee jira jedhama. Haga hidhamtoota warra nu deeggaruuf bahan kana hidhaa irraa gadi baaftanitti murtiin nutti kennatanis hin jiru, yaadni nu kenninus hin jiru jechuudhaan guyyaa har'aallee mana murtii afaan qabachiisee jira. Bakka jirtanii akkuma argitan addunyaan guutuun yeloo taatee jirti. Akkuma duran irratti agartan viidiyoo bareedaa gootonni dubartoonni Oromoo sunniin waan uffatan yeloo wanta itti jimaa keessa gurguran miikaan jimaa keessa gurguran yeloo uffanni isaanii guutuun yeloo uffatanii akkasitti deeggarsa hayyuu kenna akka Jawaar Mohammadii fi hayyoota Oromoo warra hidhaa jiranitti agarsiisuu isaanii isinitti agarsiisee jira. Footooleen asirra mul'atan kunillee